Hooggantoota gameeyyaa adda bilisummaa Oromoo hidhatti hafanii eegsifachuuf geggeeffamuu qaba jedhan qeerroon godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo fi Harargee Bahaa akkasumas Naqamtee irraa OMN dubbise. Maqaa waraana bilisummaa Oromootiin godina Walloo aanaa baatee gandoota garaagaraa keessatti hidhaan uummata irratti raawwatamu hawaasa bahaa gala dhoowwaatii jira. Yuunivarsiitii Dirree Dhawaatti barataan barnoota meedisinii Taarikuu Soorii jedhamu qaama hin beekamneen ajjeefamee argame. Godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti lola qindaa'aa humnoota finxaaliyyii Amaaraa fi Faannootiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiruun qisaasamni guddaan qabeenyaa fi lubbuu hawaasaa irra gahaatii jira. Walgahii mana maree nageenya biyyoolessaa Bilisiginnaa booda wal dhibdeen keessoo sirnichaa keessatti hammaateetii jira. Adda bilisummaa uummata Tigraay karaa alkallattiin mootummaa Abiyyi Ahmad wajjin mari'ataa jiraachuu pirezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibse. Lola akka haaraatti humnoota Tigraay fi naannoo Affaar kan waraana Bilisiginnaatiin deeggaramu gidduutti taasifamaa jiruun milishoonni humna galaanaa diimaa Affaar jedhamuu fi mootummaa Eertiraatiin leenjifamanii bobbaafaman humnoota Affaar cinaa hiriiruun lolaa jiran jechuun mootummaan naannoo Tigraay himate. Lammiileen Itoophiyaa biyya Oomaan manneen hidhaa garaagaraatti hidhamanii gidirfamaatii jiru. Biyya Oomaan magaalota akka Maaskaatii fi Salaalah jedhaman keessatti namoonni 500 ol hidhamanii rakkataatii jiru. Kun hangafoota oduuti guutuun oduu har'aa itti aanee dhiyaata. Akkam jirtan alaamanaan sa'a namaan maatii waatiin kabajamtoota daawwattoota OMN oduu idilee har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti himna an Muhammad Fantaaleti. Dulli yeroo xumuraatiif hooggantoota gameeyyii ABO hidhaatti hafanii eegsifachuu geggeeffamuu qaba jedhan qeerroon godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo Harargee Bahaa Awwadaa fi Naqamtee qondaalota ABO hidhaatti hafan dabalatee hidhamtoota siyaasaa balleessaa tokko malee manneen hidhaa garaagaraatti hidhamanii dararamaa jiran saffisaatti eegsisuuf dhiibbaa cimaa taasisuu qabna kan jedhan qeerroowwan kunneen. Dulli gaggeeffamu kun of eeggannoo cimaas akka barbaachisu dhaabanii jiru. Hidhamtoota kanneen eegsifachuu qofa osoo hin taane qabsoo gaaffii mirga abbaa biyyummaa uummanni Oromoo baroota dheeraaf qabsaa'aa fi bahee deebisuuf sochiin roga maraan jabaatee itti fufuu qaba jedhanii jiru. Qabsoon Oromoo galma barbaadamee akka gahuuf tokkummaan qeerroo Oromoo murteessaadha. Kanaaf kutaalee Oromiyaa mara keessatti sochiin qeerroo jabaachuu qaba jedhan. Sirna biyya mara tokkummaa uummata kanaa cabsuuf yeroo garaagaraatti ajjeechaa hidhaa fi saamicha qabeenya uummataa irratti raawwachaa tureera. Kun ammoo miira abdii kutannaa sirnichaatiif mallattoo tokkodha jechuun dubbatu. Kanaaf yeroo murteessaa ta'e kanatti waloon hiriiruun hidhamtoota siyaasaa manneen hidhaa jiran hiiksisu gaaffiin uummata Oromoo deebii akka argatuuf waloon qabsaa'u murteessaadha jedhu gabaasni kan Faayidaa Eliyaas ture. Ji'a tokko asitti gandoonni baadiyyaa aanaa Amuruu hedduun gubachuun jiraattonni qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaafamuu maddeen OMN itti himan lola finxaaleyyoonni Amaaraa halkan idaa bananiin ganda Lummaa Wallii Wasaatti Jirruu Dambii Soomman Araddaa Faaqii Makkannoo jedhaman keessatti manneen jiraattotaa fi gombisaan midhaanii danuun gubachuu Oromiyaa miidiyaan tokko odeeffatee jira. Gabaasa qindaa'e ammas Faayidaa Eliyaas akkatti aanutti nu dhiyeesse. Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti lola qindaa'aa humnoota finxaaleyyii Amaaraatiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiruun qisaasamni guddaan qabeenya hawaasaa fi lubbuu namootaa dhaqqabaa jiraachuu yeroo adda addaatti gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Lolli kun meeshaa waraanaa gurguddaatiin kan deeggarame yeroo ta'u galmi lolichaa ammoo babal'ifannaa lafaatii ijoo jiraattonni qabiyyeewwan humnoota Amaaraatiin qabaman hundarratti alaabaan naannoo Amaaraa dhaabbachaa jiraachuu fi maqaan magaalota afaan Oromootiin turanii gara afaan Amaaraatti jijjiiramaa jiraachuu dabalataanis haleellaan kun saba Oromoo qofatti adda baasuun kan irratti raawwatamuu fi qabeenya dhalattoota Amaaraa sababa qonnaatiin naannoo san buufamanii jiranii akka hin xuyne maddii OMN dubbisa kun himanii jiru. Hanga ammaatti gandoota baadiyyaa aanaa Amuruu keessaa kanneen guutummaan guututti barbadeeffaman ganda Jaboo Doobaan Cidhatti Gabaa Musee kan jaamanii fi gandoota hawaasni Oromoo Harargee waggoota muraasa dura sababa hongeetiin irra qubsiifaman ganda Harar Jaarsoo fi ganda Harar Sammoo Illaamuu jaaman dabalatee ganda Yaayyaa Xombee bakka addaa Gurraa jaamu guutummaan guututti barbadeeffamuu jiraattonni baqatanii akka ba'an taasifamaa jiraachuu OMN odeeffatee jira.
ganda baadiyyaa dinkii fi killifu siidaa sadan barkallee dabalate gandoonni baadiyyaa aanaa amuruu hafan hanga ammaa lola hammaataa keessummeessaa kan jiran yeroo ta'u ummanni meeshaa aadaa fi harka duwwaa diina dura dhaabbachaa jiraachuu maddee OMN dubbisa kun himeeti jira. Bulchiinsi aanaa amuruu jiraattoota ganda baadiyyaa migirii fi joojaa jaaman lola kana baqatanii akka hin baaneef dirqamaan qe'eetti isaan deebisuun halkan jimaataa galgala humnoonni milishaa faannoo amaaraa ganda san weeraruun manneen 60 ol akka barbadeeffamu taasisuu namni maatiin isaa manni jalaa gubate tokko OMN itti himee jira. Halkan kaleessaas lolli kun hammaachuun gandoota baadiyyaa giddaa fi haroo keessatti illee rakkoon hammaataan uumamu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffate. Humnoonni faannoo fi milishaa amaaraa weerara kanaan dura caalmatti humna guddaadhaan Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa weeraraa jiraachuu kan himan maddeen keenya dubbisne. Poolisiin Oromiyaa fi qaamoleen bulchiinsa Oromiyaa dhimma kana akka furaniif iyyannoodhaan yeroo gaafataman shaneen keessan isinirraa dhoowwuu deebii jiru akka argatan hawaasa kana keessaa namni nuti dubbisne kun himeeti jira. Ummanni Oromoo qe'ee qabeenya isaanirraa buqqaafamaa jiran kunneen manneen barumsaa fi waajjira poolisii godinaalee keessa buufachaa jiraachuus madda keenya kun hime hanga ammaatti lubbuun namoota ajjeefamanii lakkoofsaan adda kan hin baane ta'us ilmaan Oromoo hedduun ajjeefamuu akka hin oolle himam. Midhaan akka boqqolloo, xaafii fi garbuun kanneen hin calleeffamin gumbii keessatti gubamaa jiraachuu hime kanneen calleeffaman ammoo konkolaataatti fe'amuun gara naannoo Amaaraatti fe'amaa jiraachuu madda keenya kun himee jira. Manneen barnootaa fi buufataaleen fayyaa gandoota baadiyyaa kana keessatti argaman otoo hin gubamin dura meeshaalee tajaajila adda addaa konkolaataatti fe'uun karaa burreerraan gara naannoo Amaaraatti dabarfamaa jiran kan jiru namni OMN dubbisa kun saamicha TPLF naannoo Amaaraa irratti gooteen waan dhabandeeffachuuf taatee isaan raawwachaa jiranidha jechuun dubbatama. Yuunivarsiitii Dirree Dhawaatti barataa damee barnoota meediisin baratu dargaggoo Taarikuu Soorii qaama hin beekamneen ajjeefamuun dhagahame. Barataa Taarikuun kan ajjeefame gaafa Amajjii 26/2022 roobii dabre yoo ta'u hanga ammaatti qaama kamiin akka ajjeefame wanti barameen jiru Naa'imaa Umar dabalata qabdi. Yuunivarsiitii Dirree Dhawaatti barataan damee barnoota meediisin baratu dargaggoo Taarikuu Soorii qaama hin beekamneen ajjeefamuun dhagahame. Barataan Taarikuun kan ajjeefame gaafa Amajjii 26/2022 roobii dabre yoo ta'u hanga ammaatti qaama kamiin akka ajjeefame wanti beekame hin jiru. Hiriyaan isaa galgala kibxataa doormii inni galu keessaa dhabuu kan himu namni odeeffannoo kana nuuf qoode kun akkasuma hanga ganamaatti illee doormitti hin deebine. Eegnee dhabnaan gamtaa barattoota Oromootti beeksifne. Gamtaan barattoota Oromoos bakka hedduu barbaadee dhabee jira. Ergasii guyyaa sa'aatii 9tti humnoonni mootummaa dhufuun barattoota hunda gadi yaasanii ka'anii doormii keessaa reeffa isaa gadi baasan jechuun hima. Humnoonni kunneen reeffi nuuf haa qoratamu jennee ijoolleen keenya dubartoota konkolaataa dura ciisanii kadhatanis didanii ambulaansii kara birootiin baasanii deemani. Walitti qabamnee gaafa gaaffii gaafannu ammoo ofiif of ajjeese jechuun deebii nuuf laatan jechuun himee jira. Taateen kun ammoo akkaan nu yaaddessee jira. Mataa keenyaafuu sodaa ulfaataa keessa jirraa kan jiru barattoota gidduudha. Namni Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise kun haalli yuunivarsiiticha keessa jiru akkaan yaaddessaa ta'uu hima. Barataan Taarikuu Soorii dhalataa godina Horroo Guduruu Wallaggaa akka ta'ee fi barataa cimaa akkasuma sabboonaa tahuu barattoota kanneen irraa odeeffannee jirra. Kaaba Oromiyaa Wallootti ajjechaa fi hidhaan itti fufee jira. Godina Walloo aanaa baatee ganda jalleetti jedhamurraa Amajjii 28/2022 manguddoota umriin waggaa 70 ol ta'an 4 qabanii ijoollee keessan bakka jiranii fidaa jechuudhaan dararaa cimaarraan gahaa jiraachuu maddeen himan. Maqaan jaarsolii qabamanii kunneenis obbo Sa'id Ali Idris, obbo Muusaa Adamuhee, Ahmad Awwalii fi obbo Sa'id Siraaj kanneen jedhaman yoo ta'u manguddoota kanneen ijoollee keessan waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun dararaa jiru. Ana baatee ganda gurreetti guyyaa 3 dura waraanni mootummaa federaalaa namoota 2 daandirraa qabuun ija maatii fi ija uummataa duratti rashanu OMN kan gabaasu itti ta'u ana artummaa fursee fi iddoowwan birootti ammoo namoota mana hidhaatii baasanii ajjeesaa turuun kan yaadatamudha.
adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF karaa alkallattiin mootummaa Abiyyi Ahmad wajjin mari'ataa jiraachuu pirezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsan. Hoogganaan humnoota Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el turtii BBC wajjin taasisaniin mariin dippiloomaasii alkallattiin karaa gamtaa Afrikaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi Keeniyaatiin bulchiinsa Abiyyi Ahmad wajjin gaggeeffamaa jiraachuu ibsan. Siraaj sabaaf bal'ina qopheessee jira. Waraanni Itoophiyaa ji'oota 15f adeemsifame kumaatama nyaatee miliyoonota qe'ee irraa buqqisee gaaga'ama namoomaa hammaataa hordofsiise. Waraana biyya uummata miiliyoona 110 ol qabduun gaaga'aa jiru akka dhaabbatuuf dhaabbileen idil addunyaa fi biyyoonni lixaan dhiibbaa taasisaa kan turan yoo ta'u, humnoonni lola keessatti hirmaatan dhukaasa dhaabuun rakkoo jiru mariin akka furaniif dhiibbaan bal'aan taasifamaatii ture. Gareen bulchiinsa mootummaa federaalaa harkaa qabu waraanicha akka dhaabuuf Ameerikaa dabalatee dhiibbaan biyyoonni lixaa taasisaa turan salphaa hin turre. Waamicha marii nageenya taasifamaa ture bulchiinsi Abiyyi Ahmad Itoophiyaan duula olaantummaa seeraa kabachiisuu irra jirti. Kun ammoo dhimma keessoo biyyaatiin giddu lixiinsa biyyoota lixaa hin simannu jechuun imala waraana ji'oota 15 itti fufe. Waraana Itoophiyaa dhaabsisuuf dhiibbaa addaa kan taasisaa turte biyyi Joo Baayiden Ameerikaan qondaalota mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa ajajoota waraanaa Itoophiyaa akkasumas kan waraana Eertiraa irra uggura fiizaa keette. Itti fufuun carraa gabaa bilisaa biyyoonni Afrikaa Saharaa gadii Afrikaa Growth and Opportunity Act keessaa Itoophiyaa haqxe. Deeggarsoota diinagdeef dippiloomaasii dhaabbilee garaagaraa irraa Itoophiyaaf kennaman dhoowwachiisuun waraanni Itoophiyaa dhaabbatee mariin hunda hirmaachisee fi haqa qabeessi akka adeemsifamu carraaqaa turte. Erga humnoonni waraana Tigraay naannoo Affaarii fi Amaaraa keessaa bahanii booda adeemsa komishinii marii biyyoolessaa hundeessuu irra kan jiru bulchiinsi Biltsiginnaa karaa ministeer deetaa ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Ridwaan Huseeniin shororkeessitoota wajjin mariin taa'amu hin jiru jechuun dubbateetii ture. Komishiniin marii biyyoolessaa Biltsiginnaan hundeeffamaa jiru walabummaan isaa gaafii keessa jira jedhamuun kan dubbatamu yoo ta'u, mariin biyyoolessaa Itoophiyaa keessatti adeemsifamu marii hunda hammatee fi iftoomina qabu yoo hin ta'in gaagama siyaasaa birootiif biyya saaxilaa yaaddoo geessota siyaasaati. Bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad shororkeessitoota wajjin jaarsummaan hin jiru jechuun yeroo dheeraaf dhaadataa turus gabaasni Associated Press amajjii 26 bara 2022 qabatee bahee dhaadannoo kana kan faallesseedha. Associated Press dura ta'aa garee hawaasa diiyaaspooraa Ameerikaa nama Masfiin Taganuu jedhamu wabeeffachuun akka gabaasetti Abiyyi Ahmad humnoota TPLF wajjin mari'achuuf fedhii qabaachuu ibse. Hoogganaan humnoota Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gaafiif deebii BBC New Hours wajjin taasiseen mootummaa Itoophiyaa wajjin marii alkallattii akka adeemsisaa jiran ibse. Hoogganaan TPLF kun akka jedhetti waraanicha dhaabuuf yaaliin dippiloomaasii alkallattii mootummaa Itoophiyaa waliin taasifamaa jiru bu'aa agarsiisaa jiraachuu fi mallattoowwan fooyya'insaa akka jiran eere. Dabratsiyoon bu'aa waraana Itoophiyaa ji'oota 15 yoo ibsu hunda caalaa duula duguggaa sanyii mootummaa federaalaa Eertiraa fi humnootii Amaaraatiin nurratti labsame irraa hafnee jirra jechuun ibseetii jira. Badiinsaa fi sarbamoota mirga namoomaa qaqqabeef itti gaafatamtoonni jiraachuu qaba kan jedhe Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el sarbama mirga namoomaa jaarraa kanaa keessa hin raawwatamne nurratti raawwatanii waan isaan ittiin nu himatanii fi ammoo nuti qophaa'oodhaan hunduu akka qoratamee adda bahuuf wanti isaan nurraan gahan gonkumaa kan madaala hin qabneedha jechuun dubbataniitii jiru. Hoogganaan humnoota Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el turtii BBC New Hour wajjin taasisanii marii dippiloomaasii alkallattii karaa gamtaa Afrikaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi Keeniyaatiin bulchiinsa Abiyyi Ahmad wajjin gaggeeffamaa jiraachuu ibsaniitii jiru. Mootummaan Eertiriyaa humna galaana diimaa Affaar jedhamu ijaaruun bobbaasee jira jechuun Tigraay himatte. Humna galaana diimaa Affaar Red Sea Force jedhamu kanam heeyyama Abiyyi Ahmad fi President naannoo Affaar yeroo ammaa kan tahan Awwal Arbaatiin Isaayyaas Afwerqi leenjisee irratti bobbaasee jechuun himata ibsa komaandi poostii loltummaa Tigraay guyyoota muraasa dura baheem dabalata qabna. Mootummaan Eertiraa humna galaana diimaa Affaar jedhamu ijaaruun bobbaasee jira jechuun Tigraay himatte. Lola akka haaraatti humnoota Tigraay fi naannoo Affaar kan waraana Biltsiginnaatiin deeggaramu gidduutti taasifamaa jiru kana keessatti milishoonni humna galaana diimaa Affaar jedhamuu fi mootummaa Eertiraatiin leenjifamanii bobbaafaman humnoota Affaar cinaa hiriiruun lolaa jiran jechuun mootummaan naannoo Tigraay himatee jira. Humna galaana diimaa Affaar Red Sea Force jedhamu kanam heeyyama Abiyyi Ahmad fi pirezidaantii naannoo Affaar yeroo ammaa kan ta'an Awwal Arbaatiin Isaayyaas Afwerqi leenjisee irratti bobbaase jechuun himatam ibsi komaand poostii loltummaa Tigraay guyyoota dura baheem. Mootummaan naannoo Affaar gama isaatiin ibsa baaseen himannaa Tigraay kanam soba jechuun waakkatee jiraam. Humni galaana diimaa Affaar jedhamu kun humna naannoo Affaar kan waraana Biltsiginnaatiin deeggaramu cinaa hiriiree humnoota Tigraay lolaa jiraachuu isaa maddeen oduu walabaatiin haga ammaatti wanti mirkanaa'ee hin jiru.
oduu walqabateen lolli Affaar gama kaabaatti eegale ammoo gara daangaa Eertiraatti babal'atee kan itti fufe yoo ta'u humnoonni Tigraay lafa dabalataa to'ataa jiraachuun himamaa jira. Lola kanaan aanonni kaaba Affaar daangaa Eertiraatti dhiyootan kanneen akka bara hallee konaabaa fi Daalol jedhaman keessatti lolli akkuma itti fufeetti jiraachuu maddeen waraanaa mirkaneessanii jiru. Lola kana ilaalchisee pirezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gaaffii fi deebii BBC wajjin taasisaniin kaayyoon humnoota Tigraay humnoota diinaa Tigraay irratti weerara yaalan daangaa Tigraay irraa fageessuu malee kaayyoo biraan qabnu jechuun isaanii gabaafamee jira. Oduu keenya xumuraatiin lammiileen Itoophiyaa biyya Oomaan manneen hidhaa garaagaraatti hidhamanii gidirfamaa jiraachuun himame. Magaalota biyyattii kanneen akka Maskatii fi Salaala jedhaman keessatti namoonni 500 ol hidhamanii akka jiranii fi isaan hidhaman gidduutti kanneen gaafa qabaman rasaasa rukutamanii hanga ammaa wallaansa osoo hin argatin haala hamaa keessa jiran akka jiran dubbatu. Naayimaa dhalattoota Oromoo biyya Oomaan jiran dubbistee jirti. Lammiileen Itoophiyaa biyya Oomaan manneen hidhaa garaagaraatti hidhamanii gidirfamaa jiru. Lammiileen kunneen sababa adda addaatiin biyya ofirraa baqatanii daangaa Somaaliyaa qaxxaamuruun biyya Oomaan kan seenan yoo ta'u, irra hedduun isaanii karaa seeraan alaa waan biyya sana seenaniif humnoota tikaa biyyattiitiin qabamanii hidhamuu dhalataan Oromoo biyya Oomaan irraa dubbifne ni hima. Namni odeessa kana nuun gahe kun akka himutti lammiileen kunneen bilbila harkaa waan irraa fudhatamee fi akkasuma eegumsi waan itti hammaateef rakkoon isaanii hanga har'aatti dhokatee jira. Shamaa uummanni Oromoo kan kaabaatti fayyadamu bakka inni jiru mana hidhaa Oomaaniiti. Dararaa guddaa keessatti rakkoon nurra gahee jira. Itti Oromoo gara nama dhibba kan bakka tokko jiru. Garuu rakkoon nuti jiru kun rakkoo hamaadhaa. Manis wajjin jiran kun gurfaa amma adda baay'ee jira malee gara gurfaa shanii guyyaa keessa jira rakkoo hamaa keessa jira uummanni kan uummata rasaasan dhaanes makiinaa dhaye jedhanii oguu baasee dhufee gaafa naallee makiinaa dhaye jedhanii rakkoo isaanii dhoskanii jawaan laggorganii as keessatti miilli isaanii biiftuu ba'aadhaa kan isaa dhalamee jira yaa ilmaan Oromoo bakka jirtan maratti rakkoon biyya isin biraa geessu ergaanii dabarsaa. Magaalota biyyattii kanneen akka Maskatii fi Salalah jedhaman keessatti namoonni 500 ol hidhamanii akka jiranii fi isaan hidhaman gidduutti kanneen gaafa qabaman rasaasaan rukutamanii hanga ammaatti wal'aansa dhabuun haala hamaa keessa jiran akka jiranis ni dubbatu. Haalli qabiinsa mana hidhaa yaaddessaa ta'us viidiyoon mana hidhichaati Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dhaqqabeerraa hubachuun danda'amee jira. Kutaa xiqqoo tokko keessatti namoota 100 hidhamuu kan himan lammiileen kunneen kutaawwan garaagaraa keessa kan jiran namoota 500 ol tahuu fi mana hidhaa biyyattii kana keessatti turtii ji'a 6 turuu himanii jiru. Jirra mukayyaf haa qabnu hiddi adda addaa jira kanneen qabnu oomishee illee uummanni keessatti jibbinu jaanii jedhee ammoo kan isa nuuf waqtii akka nama nyaatu ilmaan keenya sibbira jechuudhaan mataa qaqqabatee nama hojii bu'ee nama dhiitii dhuunfee santuun lafa seeraa hawaasni umbila kana daakee gartee waan miidhuudhaan mana juraa santuun umbila jiraa nama sababni haaduma beekuun dhufu gartee wallahi haala ajaa'iba keessa mana Oromoo keessatti akka umbila dhaabbatan sagalee murtaasanii gaa simaree fi bira umbila uumaa qabuu kan umbila dhaabbatan jenna sababa gaa'ee salaamtaan ta'ee sibiraa salaamu alaikum. Gaafa jalqaba qabamnu warri imbaasii garas jiru dhufanii maqaa keenya barreeffatanii gara biyyaa ni deebifamtu jedhanii nu biraa deemanii ergasii nama abbaa kanaa nuun jedhu dhabnee eegdota mana hidhaa gaafannaan deebisaan isaan nuuf kennan nu isin galchuuf qophii taanus mootummaan keessan hayyamamaa mitii nuun jedhan jedhu. Lammiileen kunneen haalli qabiinsa mana hidhaalleen hamaa ta'uun walqabatee dhukkuboota garagaraatiif saaxilamuun wal'aansa dhabuu himanii ummata bal'aarraa dirmannaa barbaadu. Biyya Saawud Arabiyaattis lammiileen Itoophiyaa 100,000 lakkaa'aman rakkoo wal fakkaatu keessa jiraachuun ni beekama. Irra jireessi isaanii dhalattoota Oromoo ta'us ragaaleen ni mul'isu. Tolee kabajamtoota fi daawwattoota OMN oduu idileen irraaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata odicha isinitti mul'isu wajjin kan ture Muhammad Fantaalletii gama ogummaa teeknikaatiin Tujii Muhammad Tunafaana ture fayyaa ta'a.